Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii Barroo Oromoo Tech. Egaa har'allee viidiyoo baay'ee bareedaa tokko qabadheet isiniif dhufeetiin jira. Warroonni YouTube chaanaala kiyyaaf haaraa taatan bakka sarchii jettu tanarra dhuftanii Barroo Oromoo Tech jettanii barreessitanii egaa achi booda akkana isinii dhufaa inoo kana subscribe akka gootan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Barnoota irraa keessatti akkaataa subscribe hide itti godhatan itti dhoofachuu dandeessan kan wajjin ilaaluta. Haga xumura sagantaa keenyaa eessayyuu hin deemina nu wajji turaan isiniin jaa. Egaa amma gara barnoota dabarru biroosara keessan Google Chrome keessanii seentanii san booda YouTube jettanii youtube.com jettanii barreessitanii bakka sarchii tanarratti san booda gizeenni haala kanaan isinii fide desk bakka sarara achi gubbaa kana tuytanii desktop side right tana itti gootanii san booda gizeenni haala nama akka kompiitara fayyadamu jirutti isinii fide gizeenni isinii fide tikoo data hiya dadaba dhiifaman isiniin jaa. Egaa akkasuma nu jajjabeessaan isiniin jaa. Egaa bakka zuu as godhatanii bakka loogoon teessan jirtu yookaan profile keessan jiru ni tuytanii gizee inni akkana isiniif fide your channel kaja'u kana gizee tuytanii san booda YouTube studio bakka jettu ni tuytanii kilik ni gootan gistakaaf. Egaa jajjabeessaa viidiyoo kana yoo isinitti tolte akkasuma like godhaan isiniin jaa. Egaa warroonni haaraa taatanis subscribe gootanii akka nu jajjabeessitan abdii isinirraa qabna. Oromoonni martu egaa wal jajjabeessuun hunda keenyarraa waanuma eegamudha. Egaa gizeenni haala kanaan isinii fidee mallattoo inuu isinitti ni mul'atti na fakkaata zuu as godhataniit mallattoon akka siitingiin takka as ni jirti san booda as harkistaniit feete raayitiitti godhatta. Yoo akka mul'anne feete irraa fuutaa jechuun san booda gajjallee gatarkisuudhaan seef bakki jettuu ni jirti achi tuytaa jechuun haala kanaan subscribe teessan dhoofachuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa waan daawwattaniif galatoomaan isiniin jala subscribe godhaa YouTube chaanaalee kana nagaan tura.